Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Oromoo dhibba sadii jaalatamaa. Guyyaa har'aa keessummaa jabduu obboleettii teenya. Qabsooftuu mirga dhala namaa seenaa Jinjimoo wajji jirra. Gaafii Oromoo dhibba sadii jaalatamaatii fi gaafilee hawaasaatis harkaa qabna. Hagadhuma sagantaa kennaatti akka nu hordoftan kabajaan jaalalaan isin affeera. Duraan dursee adde seenaa gara Oromoo dhibba sadii jaalatamaatti affeerraa kiyya kabajitee sagantaa kanarra argamu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhuu dhiyaadhuu anaa dhufu si jedha. Ana atillee galatoomii Usmaan ayyaana kadhadheetiin interview yeroo jalqabaatee asirratti ta'aa jira. Qophaa'ee dhufee wajjin turuu kiyyaa fi dhiyeenya kana baay'ee gammadee jira. Sillee baruu kootiif miidiyaa kanarratti illee taa'uu si wajjin sodaallee gammadee jira ilaallamalatti. Waan sodaatan jiru qalama malee waan biraa harkaan qabnu ta'afaanii isintu sodaatama malee wanti sodaatan illee hin jirtu. Mee dura dursoomee akkuma jalqabaaf nuu ta'u seenaan eenyu mee seenaa nama siyaasaa jennee ibsina moo seenaa akkamiyyoo ibsan sitti tolame akkamittiin hawaasni kee akkamiyyoo siyaamu sitti tola? Nama akkamitti waan beekee ani dhaloonni kee ijoollee dhalattuu Adaabbaati. Ganna gara 13tti Adaabbaa deemee jedhee. Bakka keessa yeroo gabaabaa ture achi Oromiyaarraa gara biyya alaa waggaa gara 26 kan maqsi deemee jedhee barumsa kiyyaa sadarkaa lammaffaa achuma fixee kolleejii digrii kiyyaa jalqabaa political saayinsii baradhe. Political saayinsii ammoo kan baradhee wanti ajaa'ibsiisu Oromoo kana fara jedheetiin baradhe. I think waan tokko yoo jiraate namni Oromoo baay'een rakkoo jeequmsa uummata Oromoo kana keessa jiru fala ta'uuf hedduu godhee jira. Akkuma maatii yeroo kan kee fudhattee beektaa nama fakkeetii kuni kan ilaalu humaatti fakkaatu beektaa yoo akkamitti dhuftee ilaalte jedha. Kan waan sana immoo qopheessuuf hojii yeroo hedduu baafatee jedha. Anillee namootuma akkas keessaa politikaa Oromoo kana keessaa maatiidhaan natti dhufee jedhee abbaan kiyyaa Duulaa Jinjimoo jedhama. Haati kiyyaa miidiyaa kanaan dhaggeeffattee waan tajaajilatti afaaturiin du'anii jiranii. Hin dhageetti in fact zamanni kun hammaatee jira Facebook irra oolti. Namni umriisii waan hin beeku marti nu Facebook irra oolanii beektaa. Because oduu achi guurtee nabbi biltee na gaafattee beektaa dubbii kadabra irraa ilaaltee garaagarummaa baay'ee hin beektu maaziriin. Nama immoo hedduu haadhatee jaalatu. Abbaa keellee jaaladha. Keessattuu haadhatee baay'ee jaaladhee jedha. So namni keenya akkamiin na beekoo jettee dhaabni bal'aan kuni akkamitti salphata. Hamileen akkamitti jedha. Amma beektaa jaarraa kana keessa namni Oromoof hin jira. Yennaan guddadhu sana Oromoo namni saalfata. Ani yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa bara 2005 dhaqee ture. Yaadadhaa istiin beektaa afaan Oromoo qofa beekaa. Afaan Amaaraa dhagaa. Eerpoortii dhaqeetiin waliigaluu dadhabne. Afaan Ingiliffaa afaan Oromoo qofa beekaa. Afaan Oromoo jedhee gaafanneen koflite bakka akka waan ani waan ajaa'iba jedhee. Ani dargaggeetti ashiraan tokko fadhamne kanaaf uumameen ture. Mubaagalaa buusuudhaaf kanaaf beektu. Sabboonummaa Ameerikaa qabdu fiddee Itoophiyaa agarsiisa. Waan ani walitti jira beektam baasa yaabbadhallee. Mee waan gabaabduu akkamitti Oromoon yoo siyaamu si gammachiisas? Yaa saniif sitti deebiin beektasoo Oromoon akkamitti nama jetti saniif sitti deebisuuf kana mara lafa mara addii samii waliin gahaa jira. Oromoo haa ta'uu haa beekaniif sababa godha hima bakka Oromummaa kiyya. Yoo maqasii galee warri dheeraan kun eessaa yoo dhufee xinnoo dheertuudhaan ture Oromoo kana barsiisuu beekta because yennaa sanii Oromoon Oromoof hin jettu. Maatii keenya Oromoo keenya irraa qabadhee Oromoof hin jedhu. Achitti dhaqee Finfinnee dhaqeetiin buna bishaan illee hojjetu afaan Oromootiin hojjeta. Beeshirmaa fi barbeekuma beekta jennaan maal godhaa waasirraa bituu barbaadda jedhanii nama afaan Oromoo hiiku fidii jedha. Poointiin kiyya Oromoon as dhufee deemee akka jirri beektu barbaada. So uummanni keenya maaliin nabii otoo siyaa beekuu barbaadoo jettan Oromummaa kiyyaa fi dubartummaa kiyyaa sagaleen fudhadhaan beekaa garuu dubartummaa kiyyaa immoo hin jaaladha. Ayyee galata maal nama akka dhiiraa silaa akka hubaatii shakkitu jira. Lakkoofsa hin qabu. Dhugaatiin jira. Ayyee galata. Ganama fa'aa ka'ee irraa bilbilee jedhu namni walii gallaan. Hayyee ati seenaa Duulaa Jinjimoo ta'uu hawaasni hedduulleen keessattuu anis beeka haga faamiliitis haga tokko beeka
gama nan gama haadha teetiitis beeka gama maatii kee abbaa keetiitis beeka. Godaanaan hoo kitaaba kan kee irrattis feesbuuka kee irrattis seenaa jinjimoo jedha. Godaanaan hoo eessaan itti fidda? Maa warra haadha xiyyaalleen beekta warra abbaa xiyyaalleen beekta godaanaan achumaa miti haadha xiyyaate. Inni namaa beekta Usmaan ji'a sagal karaa namatti andaheen qabu miti. Ji'a sagal karatti nama baa'atee daa'imman akka obboleeyyan xiyyaa argee jedhee waan xiqqoo macaroo san harma hoosisanii guddisanii nama godhanii jedhan. Achiyyuu guddatee ammoo sitti qaaqa. Ati ijoollee qabdaa agartee jirta. Obboleettiin keessaa waggaa afuranaa garii tokko yoo tokko mucaa isii deettee mucaan dhibeen himeetta quusaan naan jette hunda kana. Kuttum iskootii irraan darbii naan jettu lafa irra galtisiin jennaan maaf anaa darbuu barbaadde jennaan ani yoo darbee na hidhanii ati darbii hidhami naan jettu mucaan mataa nyaateen himeetta qoosaa jettee jibbiteetii miti mucaan nama gaariidha baay'ee jaalatanne maqaan akka isaa annis suggeessina kenneefi kan jechuu barbaadee jedhee haadhaaf abbaarraa dhalanne. Aadaan garigariin haadhaan kawaan mullee ni jira kan qabanii aadaan baay'inni immoo yeroo baay'ee maqama abbaa faana deemanii jiranii ana immoo gatii haadha xiyyaallee jaaladhuu fi godaanaan maqaa haadha xiyyaati. Maqaa abbaa isii jechuudha. Maqaa akaakayyuu keetii. Akaakayyuu kiyyaati. Galatoomii. Jijjiimoon illee akaakayyuu ba'a. Jijjiimoon illee naaf akaakayyuu godaanaan illee akaakayyuu. Jijjiimoon akka akaakayyuu ta'e hin beektaa. Itti duulaati duulaan kan jijjiimooti. Sirri. Kuni beekama. Godaanaan sun eessaan iddoo kana gabbaa'e waan jedhu gaafii kana sii kaase. Akkasuma mee seenaan qabsoo Oromoo keessatti gahee hedduu taphatte fageenya irraallee kan si beeknu qaamaanis yoo xiqqaate amma guyyaa 4-5 si wajji jirra haasoo keetis argina. Mee gaheen ati qabsoo Oromoo keessatti baate fakkaattota kan kee wajjin yeroo jalqabaatiif Ameerikaa keessatti wal ijaartanii warri Oromoodhaaf qabsoo eegalee keessa nama tokko jedhamtee lakkaa'amtu. Mee gaheen isin qabsoo Oromoof dura sissuudhaaf gootan akkamitti ilaaltani? Gahee kiyya akkamitti ilaaltetti bakkaate yennaa dargaggummaa waggaa 20 haadhaasitti si galee Oromoo ta'uun qaanii ture. Ana immoo jiruu kiyya keessatti gaaf tokko sababa biraa ta'ee hin beeku. In fact ijoolleen iskuula waliin baradhe Oromoo ta'uu na beekan. Garuu Oromoon maal akka ta'e hin beekan. Interviitti illee dubbadhee jira. Innaa tokko beektaa kolleejii yennaa deemu. Warri gurraaleen kunniin an Oromoo ta'uu na beekanii Oromoon Afrikaa jiraachuu hin beekan. Garuu hin beekan biyya ta'e beektaa. Indee godhadhallee I think gurbaan idaa fagootti ni seentarris Oromoodhaa jedheen. Na qubaa wal mul'isaa deemanii na bira gahaniitiin rakki Oromoo miti jedhaan kun Itoophiyaa kun gaabashaa kun beektaa jennaan Oromoodhaa jedhaan warra kanaan waggaa 3 obboon inni haaraa dhufe jedhe Oromoon na beekan. So achi na bira gahee seenaa naan jedhe ati maal jennaan an akka gurbaan Itoophiyaa ta'e shakkee jira beektaa inni akka mormaa jiru shakkee jira jennaan Oromoodha kan siin jedheen sitti isiin Oromoo jennaan lakki Oromoon hin jiru Itoophiyaa jedhaan maraataadhaa dhiisaa jira. So yennaan dargaggummaa kiyyaa akka amma namni ittiin boonee Oromoo si jedhu sana miti kaa yeroo san si galee ati bareedduudhaa maaf Oromoo himattaa ati diimtuudhaa maaf Oromoo himattaa dhuguma akkas naan jedhaa turan si galee yennaan iskoola keessatti Oromoo sun dhiinee jalqabnee jennu waraqaa keenya kan maxxansinu filaayara kanan jira miti jecha gaallaa jedhu kan irra katabaa oolan. So tuffii hamatu ture jechuudha. Tuffii san cabsinee hadha ijoollee lafaa dhuftu Martinoo ammoo jettu addunyaa hin dhageetti. Yaa footoo tokko hordoftoota keenyattis ni agarsiisa. Gaafii sarara si gaafadhu si taatanii warra akka Jawaar warra akka Muhammad Adamoo namoota lakkoofnee hin geessine warra akka Arfaasee ni yaadattaa footoo nama hedduun yeroo tokko kaataniirtan tokko barri isaa bara kam. Hin beekadhu because maal sitti fakkaate waldaa dargaggootaa saniin nama xiqqaan murteessine yaada sun Jawaar irraa ka'e. Jawaar bara 2005 dhufe. Ani bara 2004 waldaa dargaggoota Oromoo jalqabee jira iskuula kiyyatti. Freshman college ture. Inni ammoo 5 I think freshman Stanford jalqabee Yahoo email waa'ee Oromoo kana gadhiisee jedhe. Yeroo garuu baadhee jedhee ani nama sadaffaatiin na fakkaate suqunnamee jedhee iskuulaan jiru keessa lama qofatu jira. Hiriyaa waa'ee kiyya tokkoo fi nama iskuula
kilabii istuudantii banuu fi nama sadi ta'uu qaba. Minimum boordii nama sadi ta'uu qaba. So boordii kana nama saba biraa Sudaanitti daanneetiin guunnee akkasi banne jechuudha. So bara 2005 wal barree 2005 Minisootatti deemnaan jedhee na ergee Muhammad Adamuuf Arfaasee kanaan wal barree bara 2006 sagantaa qopheessinee suuraan sun bara 2006 ba'ee odoon gorbaadhe kan bara 2006ti. Yaa namoota san keessaa warri fakkeenyaaf Jawaaris bakka guddaa gahee atis akkasuma bakka guddaa gahattee Oromoodhaaf waan guddaa hojjettee. Obsaa Hussein nama baay'ee jiraachuu. Nama hedduudha ijoolleen yeroo san achi keessa mul'atan. Leenjimmaan jabaan isin yookiin muuxannoon jajjabaan isin walirraa argattanii akkasitti jajjaboo akka sibiilaa biyya faranjii kana keessa taatan. Ka'umsi keessa waan san jechuudha. Ani laal isaaniin dura sitti mee jira ofii kiyyaayyoo waldaa barattoota Oromoo uumee ture. Oromoo Student Association 4 uume. Kajawaarii wal barre 5. Walgahii jalqabaa International Oromoo Youth Association 6 jalqabne jenne jechuudha. Jalqaba ji'a sadaffaa Maarchii keessa nama karaa 6tii wal kennee mana Arfaasii Adaadaa mana siitii wal kenne jechuudha. Numartuu dargaggoodhaa, numartuu ijoolleedhaa, Jawaarii dirraan nu wajjaa ta'u malee ilaalchaan baay'ee fagoodha. Jarjara akkuma jedhamu amma tasgabbaa'ee jiran natti fakkaata. Ispeeshaalii dhaabee kana baay'eellee akka durii waa hojiillee waliin dalagne durii baay'ee waliin waan dalagne paasaallee waan qabnuuf hin beekaane jarjar sun asuma achi nu horra nuti gaafa sanii qorsuma agaazuma achi kana godhaan jedha. Waan si ajaa'ibsiisu ijoolleen 50 gaafsan ka walgeennee jennee harki guddaan ijoollee si dhalatte jette. Nuti warri ijoollee biyyaa dhufe Jawaariin qabatee jechuudha. Arfaasee illee xiqqeennatti si waggaa lama akkana biyya kana dhuftee dongoruu baadhee jedhe. Harki guddaan ijoollee Oromummaan jira maatii irraa itti dhuftee ilaa beektaa booyaan gargar baane boonee bakka walitti boonee attiin nama hedduutu illee as Jawaariin Arfaaseen dachirraa wal baratanii wal fuudhanii namoota hedduutu gaara illee. Tasa namoota tokko illee achi keessa qaban. Acha together, you know, maybe nam sa erda barra. Taate inni hedduu social media kanarra footoon sun ni mul'ata. Namoonni sun namoota hedduu qabsoo keessattuu diiyaaspooraa biyya alaa kana keessatti dhiibbaa gurguddaa godhaa turan namoota yeroo san footoo san gubbaa jiran. Galata guddaa qabdan jechuu barbaanna. Nullee waan hedduu isinirraa barannee dhaloonni isin duubaan ol dhufus akka namuu tattaafatee waan danda'u bakka danda'u waa hojjetu godhuu keessatti dhiibbaa guddaa isin gootan waan hagana hin jedhamne. Mee ammas asumarratti seenaa komiin garaagaraatis sirra ka'utu jira. Komii kanaafis akka deebii kennitu barbaada. Fakkeenyaa fi seenaan amantaa waaqeffataa akka hordoftuu paablikalii yeroo kamillee dubbatta. Suni nama kamiin birattiyyuu waan dhiibbaa qabu miti. Namiyyuu si kabajuu danda'a. Akkasuma ammootu seenaan amantaalee Oromoon qabu. Oromoon amantaa hedduu qaba. Keessattuu amantaa sadii gurguddaa Oromoon qabu keessa amantaa Islaamaa, Kiristaanaa fi waaqeffataas qaba. Amantaalee Oromoon qabu kanaaf ilaalcha akkamii qabdi seenaan? Akkan teessoo fedhe agartee? Lakkiin naa taate. Because ila Usmaan gaafii kana na gaafatte jedhee qalbii keessaa waa ture. Dhugumaan gadi buufnee haasuuf nu barbaada maa jettee there's a lot of misunderstanding tu jira ilaalcha kiyyaarraa ka qabe jechuudha. In fact otoo akka fedhii kiyyaati because carraa kanaan warroon an hedduu jaaladhu. Sigalee haadhaan baatu awwaalanii Ibu wanda jaalala osoo akka jaalalaati miti de so warroon manaan falmadhuuf yoornoota kana waan ta'eef gadi qabnee haasuuf nu barbaada because wanna social media deddeemaa ture. In fact sagantii ammaas dhufe Keenyaa jiru kanarratti iyyuu haasaa xiqqootu jira miti yeroo baay'ee illee nagaa maatii irraa illee nagaa beektaa himannaan obboleessi kiyyatti illee bilbilanii ni himatanii amma na gaddisiisa si deebisa gaafii mana gaddisoo jette beekta namaatti jaalatu tokko. Namatti isaaf qalbii keessa falmatu tokko yoo inni atuu diina kiyya yookiin atuu naaf falmataan jirtu yookiin immoo garaas gubee jedha jechuudha. Akkasitti ilaala jechuu kiyyaa. Tokkoffaa irratti ani maatiin keenya harki guddaa rakkoo beektu warra musliimaati. Keessattuu warra abbaa kiyyaa I think obboleeyyan haafiin hin beektu akka kadirfa'aa protestaantii haa ta'anii so ni jiru garuu harki guddaan warra musliimaati. Warra haadhatiyyaa warra bu'ii falamaa kanallee achi qabni so harki guddaan musliima garuu ortodoksiinis ni jira
waaqeffataanis jira warra haadha xiyyaa keessa si galee. Gannaannoon umraa dhufe majooritiin warra musliimaati. Kan itti guddadhillee qaama keessa jirullee jechuudha si galee. Osoo otoo kafalmata keerriban ooggu kagadduu tokko jiraate qabsoo kana keessatti illee kaffaltii guddaa hin dubbadhe yeroo ta'us ka akka warra kanaa kaffalee hin jiru. Waa hundaan. Kitaaba irratti illee waan arge qaba. Exactly. Laali warri kun hin baranne hari guddaan. Warra aangoo furaataa jiru miti. Laatee illee hin beeku bakka. Garuu aangoon kan at least for 20 years akkuma dura jalqaba dubbanne kana irratti qabsoo Oromoo biyya alaa kana keessatti hirmaatee jira. Qabsoo Oromoo kana keessatti walaa Minisootaa fudhadhu, Yurooppii fudhadhu, Austraaliyaa fudhadhu, Afrikaa bakka adda addaa fudhadhu dika wajjin haasa'e ka akka uummata kanaa keessatti hirmaatu hin jiru. Mallaqaanis bosona uummata kana weettu. Uummata musliimaas hin jechuu kiyya. Amantaa hordoftoota amantaa musliimaa. Gahee qabsoo Oromoo irraa jarri qabdu hin beeka. Min jaaladhalle because aanaa reeffatti aansin jedhanii so min beeka kan si galee. So ilaalchi kiyya ani amantaa irraa ka qabu xinna amantaa baradhee jira kolleejii keessatti. Amantaatti baradheef illee biyya West kanatti guddadhee jedhe nama saboota adda addaa jechuudha. General foundation of religion amantaan jedhamu kun eessaa dhufee akkamitti dhufee ka jedhu keessattuu amantaa warra Ibrahim ka jedhamu yookiin Abrahaam jedhu amantaa sadiin kanneen ilaate xiqqoo dubbisee jira. Xiqqoo sinoo baay'ee xiqqoo Usmaan kiyya baay'een beeku. Xiqqoo dubbisan irratti dubbiin naa galtee gara kiyyaa. Ka abbaarra beekee falfalanii haga naa galte. Haga sana naa galte argee maal argee sitti fakkaate kan akka addunyaa kanarratti modern ummata waggaa 10 as gaatti ilaalte keessattuu waggaa 2000 kana akka amantaa kana waan ummata qoodu hin jiru. Namni marti nuti illee olaattee jetti amantaa ofiitiin qoramnan nutti. Amma Somaalee olaattee jetti Somaalee ka Somaalee godhee jiru amantaa fi qaban san jabeessa. Tigree maaltu jabeesse Ortodoksii jala ijaaraman. Namni marti bakka itti ijaaramee jira. Oromoon gara lachuu jira. Ijaaramu gara sadii jira lama. Gara sadii jira guddicha sirri jette gara sadii jira guddicha kana siin jedhaa jira gara tillee cituu dadhabee jedhe. Kuni ammoo Oromoo gafuu guddaa ta'ee jira Usmaan kiyya. Keessoo ta'e agartu. Ani waan keessa hin jirreefi amantaa waaqeffataa lakkoofsaan baay'ee xiqqoodha. Hin beekne agarta. Beektaa nama lolu yoo ati waliin loltu keessan agartu. Waan warra sun balleessitti fakkaata. Garuu fagoo irraa ilaaltee jettu rakkoon akka jirtu agartee jettaa. So halaala irraa taa'ee ilaalee jedhu akka amantaan kuni garaagarummaa keenya bal'isee natti mul'atee jedhe. Amantaan tokko qofti moo amantaaleen sadii waan qabnu? Amantaan lamaan jiru. Keessattuu amantaa kiristaanaati amantaa musliimaa. Amantaan lamaan kun garaagarummaa because amantaan lama bara addunyaa kana qajeeqaa jiru. Warra addunyaan kan wal fixaa jirtuuf waggaa 2000 dabree fi sigalee kiristaan Yurooppii keessatti Ottoman Empire irraa fudhateetti amantaa kan wal gorraa bahe. It is this religion, domination of this religion. Yeroo Ottoman Empire addunyaa bittisan agartee Yurooppii qabatee Afrikaa qabatee Musliim akkasii babal'atee jedhe fixaa ture uummata kiristaana. Kiristaana illee dasii waggaa 800 kana wal fixaa ture. So amantaa kan lamattu wal harkisa sigalee because they are very powerful. Guddaadha beektaa mootii dhalachuu. So power balance irratti wal dhaban. Amma iyyuu ilaalaa jirta genocide gaasa keessa jiraatu. Kan ija ta'inaan agarru namni maqaan genocide jechuun sodaata. Because of the power of that religion sigalee otoo gosa biraa ta'e kabalaatti naqanii dhiisaa jiran. So ilaalchi isarraa qabu haa bareedaa ta'u amantaa martinuu bareedaa because namni filachuu mirga qaba jedha. Garuu qabsoo Oromootii fi tokkummaa Oromoo irratti rakkoo jedhee ilaalee jedha. Garummaa amantaalee hedduu qabaachuun Oromoo jechuun jeneraalii akka nama hubachuu jiru. Oromoon amantaa garaagaraa qabaachuun qabsoo Oromoo keessatti laafisa fidee akka jedhu. Sirriitti haasuun bara kanarratti ilmaa sitti fakkaate Somaalee xiqqoo qaccisiidhee ture. Somaalee jabeessee Somaalee godhe. Islaamummaa qofa qaba warri sanirra walii gala. Irratti kaachii baatee jetti kabalamee keessaa baafii. Somaaleen gaafa Islaamummaa dhabdee Somaaleen tokko miti kana beeke. Sabab miidha Somaalee. Gosa qaban dhugaa. Gosa qaban. Waliin fe'an garuu amantaa jala irratti ijaaraman. The same thing with Orthodox. Warri Tigree kun maqaa Orthodox ijaaraman niitiin achirratti uummata gabroonfatanii uummata bitanii jedhan. Asumarratti
Amma fakkeenyaaf Oromoon amantaa waliin qoodu, Oromoon gosa waliin qoodu jedhama afaaniin. Fakkeenyaaf gootonni shinnigaa fakkeenya jettee jettu. Kan amantaati seenaan Oromoon amantaa ofii walii kabajaa kan amantaa. Bare Ispaaniyaa seenaa shinigaallee hin beeka. Dhiyeenya kana immoo carraa ta'e akka ani akka shanan kana keessattuu jechuudha. Teessoo irra taa'ee waa hedduu dhaga'ee jira. Abaa urraallee, kafaa urraallee, akka individuals like Jawaar jechuudhaallee warra kaawwan aangoo adda addaa irra jiran inni carraa ta'ee waliin haasa'ee jira. Oromoo keessatti fi Itoophiyaa keessatti maal argee fakkeessutu jira. Uummanni kee otoo si jibbu uummanni Itoophiyaa otoo beela'u quufni siin jira. Bari asiin tokkummaa faarsanii suuraa ka'anii boruu ammoo beektaa. Hojii waan biraa. Hojii waan biraati. So tokkummaan Oromoo amantaadhaan tokko gargar hin baanu slooganii afaaniiti. Keessatti garaagarummaan kenna jiraachaa hammeenna kan ofii kiyyaa experience godhee jedhe Oromoon garii otoo bilisummaa poostaan keeteetti kan ta'in fudhatu yoo isan ta'in. Sababummaan buu kiyya akka ta'eef nu malee itti kennaatti maaltu gargar nu godhee ka jedhu beektaa maaltu gargar nu godhe jedhee hin xiinxalee ilaalee jedha beektaa dhuguma rabbisiin jedha because sabni hagana ga'u amaar jiran eenyu Tigreen percentage akkamitti ni garamiin atamma dheerinaa walitti dhiyaanna garuu otoo oltuun eenyatu hin taate because amriin irra qabda waan dhiira taateef beektaa dhugumaan sitti hin beekta gadi hin jedhu garuu Kan da'oo baratti na ta'uu dandeetta. isa human biology dha. Dahuu hin dandeettu anaansituu hin danda'u so that is narra tartaa'utu hin ta'ini so ila tokkummaan afaan hin jennu slooganii ni jira keessatti ammoo hin jiru kijiba. Kanan fudhaan 2016 waan jedhe tokko qaba Facebook kanarra katabee ammallee achuma gubbaa jirti. Amantaalee Oromoon qabdu sadeen mee wal mari'adhaati yoo azaabatti illee dhumne haa dhumnuti. Hayyoonni amantii Oromoo amantaa tokkotti deebisaa akka addunyaa tana guutuu Oromoon hin bulchine ilaaltanii waan barreesse jira. 2016 waan san akkuma ati jettu kanatti hin argine. Akkana yoo garagalu namu akkuma fedhu qaba. Amma wanni nuti walitti qabnu akka Oromootti afaan walitti qabnu. Oromiyaa walitti qabnu. Aadaas walitti qabnu. Aadaa tana keessatti ammoo rakkoo jirutu jira. Keenya afaan Islaamaa aadaa amantaan tiyanaa eeyyamne jira. Waaqeffataa taatee aadaa kan amantaan teessi eeyyamne yookaan kiristaana taatee amantaan keessi eeyyamne jira. Kana keessatti akka sobni jiru eenyu illee galuu danda'uudha qaba jedhee amana. Wanti yeroo hedduu komiin sirra ka'u keessaa yeroo abbootiin gadaa Karrayyuutti nama agarsiisa rashanan. Haasaati miidiyaa irratti haasoftillee guutuu dhageeffadhee maaliidha dulli irra. Maaliin natti baatanii dhiifama gaafadhaan haasoftis dhageeffadhee jira. Mee haasaa san akkamitti yaadatta? Wanti ati keessatti dogoggora godhee jira jecha hin barbaachifne jedhee jira jettu jiraame. Anis waan ofii kiyyaa yaadatta ila baga kaastee jiru. Waan tokko uummata keenyarraa garaa nama deessee yoo jiraate waan san baay'ee itti aarii jira uummata keenya. Because jallisanii dhiifama na gaafachiisan waan kiyya. Ani yoo balleesse iyya akkama. Ani as badii afaanii dhiisii gumaayyuu hin baafanne jedhe. Ammoo nama san jaalatu, nama aadaa kiyya jaalatu. Ani nama gabbara iyyuu jaalatu. Dhuguma san gaafate abbaan fedhe because aadaan kan kee kasi godha. Amma namoonni garagaraa amantaa jedhanii ittiin dhiisan ayillaa fedhan arsummaa kiyya aadaa kiyya takka keessaa buusuun barbaadu. Amma gabbara malee namni si fuudhu jechuudha. Kun akkanarra kanneen baree haati deemaa jettee gabbara dhiisnee firiisii haa fudhatan jette. So amma jiraate adeena amma walii rakkatan nama wajjin rakkatanii jiraate amma kenna deemnaa nu dhiisi. Sitti fakkaata. I remember very much that abbootiin gadaa ajjeefamanii namni maraataan tokko Atlaantaarra ka'eetiin waa sadiirraa dubbate waa'ee Islaamirraa waa'ee Arsiirraa waa'ee Jawaarirraa dubbate arrabsuu kanneen sadiin ka'e. Nabiyyiillee arrabse. Islaamoo siin jedhu bara waa'ee Nabi Muhammadirraa jalqabeetiin jedhe. So dubbiin abbootii gadaa du'iinsa dhiifameetiin jecha kana nu qabdanii nu ajjeessan malee jedhanii ijoolleen haasaan bakka sooshaal miidiyaa irra deddeemaa ture. Gaafsan ka'eetiin anillee waan maraatu natti fakkaatu dhuguun godhallee jedhee ilaalu maal jedhee I never forget eegisee osuma viidiyoo san gabbaasiitti dhaggeeffadhu jedhe. Boo namni haganaa du'e kan nama maraataa qaaxanii kan waaqaan waa'ee kanarratti akkam cal'isnaa jedheen. Usmaan waan ka'u ganamtee
addunyaan baddee jirti. Namicha sappoortii ta'e akka jechaatti ilaalcha namni hubatuutti. No, sappoortii miti akkamitti dubbii namni keenyatti qeessite kana haasofsi. Kan jedhu ani wanta akka hin dubbanne kanaan alatti. I still remember just terrorize na godhanii ba. Dhuguma rabbiin sin jedha Oromiyaarraa addunyaa kanarraa maatiin maal bakkuma balleesse natti maal dhiifama gaafadha. Bakka maal dhaaranii jiran dhiifama gaafadhu. Baduma balleesse turee gaafadhee yaadatti taatee turee buleetiin lama buleen gaafadhu. Because bakkuma balleesse ani waa'ee nama madarraa waa'ee islamarraan dubbadhe jira maal jedhe si gadi nama maraataa kan dhiisa. Inni kawwatu akkamitti abbootii gadaa nama hagana dhumate kana hin dubbanne. Exactly. Waan waaqeffataa ta'anii fi waan akkasii. Exactly san jedheen. Because dhageetta otoo musliimni sagalee tokko akkasitti gorraamanii jiraatanii warri musliimaan ka'a. Otoo kiristaan sagalee akkasitti gorraamee jedhe akka yoo san gorra'etti warri kiristaanaan callisu Usmaan dhugaa. Baay'ee galatoomii kanarraa waan kana keessaa baha hawaasni keenyas ni arga yeroo hedduu viidiyoolee kan kee kan dhiyoo gadhiisu kana jalatti illee koomentii isin islaama jibbitii waan akkas jedhutu jira. Ammoo islaamni si jibba jedhee ani tokkollee nagarre dhugaa dubbachuudhaaf si jibbanii ilaalcha akkasii si qabanii ammuma tanallee eenyu akkasii marseeru atillee hin beektu eenyu waliin akka jiraattuu fi wanta ati hojjettus eenyu akkasii waliin dhaabatus kana dubbachuus dandeetta. Yaa. Nee mammaa keessatti maalatti amma maraka jaaladhaan tireen beektaa. Abbaa Jifaarii fi haadha Jifaartu jira jedhan. Firumallee jedhan beektaa. Jabbiin warra Abbaa Jifaari ooyiruu namaa nyaatte. Abbaa ooyiruu dhaqee jabbiin ta'e midhaan kee nyaattee jedheen. Yoo dubbii feete jabbiin taadha Jifaarii jedhe. Bareen Abbaa Jifaarii. Yoo dubbii feete commenti warra kaasanii jibbiinsa akkasii qabdee irratti I really want to speak because Usmaan dhugaa dubbannee jirne ani saba kanaaf illee qabsaa'ee jira seenaa irratti illee ani nama keenya namni shakku tokko hin jiru garuu namni keenya kaatamma si bira dhaabbata ati jettu dhuguma bira dhaabbatanii jirani garuu sometimes hin beekta dirreen irra jiru dirree poolitikaa kana keessa shamarran hin baa'atu keessattuu shamarran naannoo keenyaa hin jirtu hin beektu. So bakka an dhufe kanarraa tasaan hin dhufne beektaa Usmaan waan tokko because bakka an dhufe irraa dhuftee taa'uu mataa isatti it is struggle you overcome your own self confidence kan kee duutee as geettee jetta Usmaan. Namni keenya sometimes otoo beeku qileen sun hangam fagoo otoo beeku eeqaan yeroo baay'ee keessattuu garii namuu beektaa amantii jalatti da'oo godhatanii yogguu nama otoo dhiisee manatti galee kompiliitii dhiisee jedhee amma fakkeenyaaf buka irratti wanni katabe keessaa deeggartoonni bilisummaa Oromoo OLN itti dhufa gara kitaaba kan walitti fida jedheetiin maal waan argee jedhu kan jarri gootu yoo awwaa'ee Oromoo dalagu bakka na jala deemte arraba gantu maal itti arraba yoo an dhiisu nagaa taran anna ajaa'ibee jedhee qorbe bakka namni Oromoo dubbate just hin dubbatiin waan dubbama nama gaariidha nama beekta dhugaama xiqqoo dhiisee jaalala inni itti guddatee jira yeroo an qabsoo keessa jiru dhuguma siin jedha beekta I was depressed for a moment yeroo jijjiirama 2023 dhiisee jedhu depression keessa seenee ture fayyaa kiyyaaf sammuu kiyyaaf beekta because arraba hedduutu ture jechuu barbaadeetiin. Kaatikaasti kan irratti jabbiin ol dubbii feete taala Jifaar akkasiin jedhee fi personally anayyuu beektaa namni ta'u fi ilaala malee it was painful akkana itti dubbataa ture amantaa kana jibbitiin jibbit akkamitti jibbuu danda'an si galee akkamitti si galee ani keessaan hin falman eenyu falmadha abbaa kiyya. Si galee mucayyoo tana yoo isin dogongorte mana keessa galchine namni gorsa jira. Warra Musliima sheekolee keenya fudhadhu na beeka abbaa kiyya beekana kiyya beekana isa akka bee na beekan nam sirna aadaa arsii beekan si galee dubbadhe bakka hedduu maratti iyyuu akkuma ijoollee arsii warra shaashamanne naannoo jiran lafee duddaa kanaa ta'anii dhugaasitti mee jedhamte kan bira dhaabatanii all the time hamilee natti godhan ijoollee arsii keessa ijoollee ani saniiti. They really mentally better because bakki jirtu kun is a very lonely place. Yeroo namni si himatu sometimes better. Gaafii keessi galchita sooti natti dhagaamee jira yeroo baay'ee jechuudha. Baay'ee hedduu galatoomi asumaan akka yaadachiisaatti dhugaa dubbachuuf nama tokkotti quba yoo qaban qubni afurii namatti as deebi'a akka jedhan sani osoo tokko nama hin gaafatin osoo haga tokko nama qarqaaruuf yookaan dogoggora san nama qajeelchuuf hin yaalin gara arrabaatti ce'uuni
Sunillee wanti jiru namni wama qabu namaa kenna jedhan. Kanama arrabsullee wanni inni qabu sanuma taa'u. Sullee wanni inni qabu sanii. Gogora irraa si deebisullee waan qabu sanii san si kenna. Kanaaf akka nama hawaasa Islaamaa keessatti yeroo hedduullee waa hojjetuutti illee anis viidiyoo sanis yeroo hedduu jala deemee wanni hagas gahu waan jedhu. Waan lallaalee waan kiiloo kaasullee guddaa hin argu. Ani ati waaqeffattuu ta'uun meebi nu hinaafsisuu danda'a. Ana akka kiyyadha. Yoo danda'e ammoo siyaamee amantaa Islaamaa si deebisuutu narra jira. Malee si arrabsee si fageessuu sanii miti kasirrii ta'uu danda'udha. Baay'ee na dillansiisaa beekta waan tokko beeka yoo si garaatti na jaatama anta miti akka miilatti na dhiibde beektaan si garagalaa waan tokko beeka. Si garagalee ani daldaleetiin akkas barbaadda. Mee maal taate jee si arrabsu ka'ee daqmi namaa beektaa? Hayyee galatoomi kana asuma keessaa waan hedduu galatooma kanatti bal'istee atis waan kana naa kaasuudhaaf hawaasni keenyas kanarraa waan hedduu ni hubattan jedhee yaada. Taani gara siyaasa keessanii kana dhufnas. Komiin biraatis ammaan tana yeroo dhiyoo beekasitti ka'u jiru callisuun keetillee nama dhibuu danda'a. Yeroo qabsoon Oromootun 2019 qabsoon bareedaa turte hawaasni cufti gammadee cufti nuu biyya deemee maal jedhee hawaasa biitti wal argaa turtan. Akkasuma qabsoon bifa haarawaan ka'uun gaafa yaa keessa attis ni yaadadha. Hasaasatti natti fakkaata yeroo jalqabaa kan Jawaariin fadda bal'atte. Buuka kan kee gubbatti natti fakkaata kan argu tokko. Mee seenaan qabsoo amma keessa jirtu keessatti qabsoo kam geggeessaa jirti warri gariin miidiyaa kana gubbatti isiin nama Jawaariin qeequu nama Jawaariin mormuu faallaa Jawaarii deemtii nama jedhu jira. Faallaa waraana bilisummaa Oromoo deemtii kana maraafuu isiin OPDO illee kan jedhu jira. OPDO hin jirtu bilisiginna jira yoo waan ta'u. Lama dhabeera. Seenaan eenyu